Teman-teman, ini kisah-kisah mulia teman-teman.
said 290. They got left outside? Somewhere out about there. There's somebody local. That's mine. I think this is your phone, right? Yeah, your phone. Get it. Hawaasni keenya keessummoota keenya akkanatti bifa bareedaadhaan simachuu isaatiin yeroo tokko ofii keessanii yeroo tokko hamilee ofii kennaa. Maaliifii keessummaa keenya akkanatti bareechisanii simachuun keessanii akka hawaasaatitti baay'ee gammanna baay'ee isiniis boonna hawaasa yeroo kamiinuu Las Vegas jiraatan keessatti shoora olaanaa taphatudha iddoo kamittuu jechaadha. Kanaafi hawaasni isteeta biraa irraas dhufan jiru isaanis immoo karaa dheeraa deemanii sagantaa kana akkanatti noojiin bareechuudhaaf iddoo kanatti argamuu isaaniitii fi baay'ee itti gammanna. Yeroo tokko hamilee nuuf kennaafi please. Itti aansuudhaanii hayyoonni kenna ka isaan fagootti ilaalaa turree adda gidduu keenyatti argamuu isaaniitiin nagaan yeroo tokko baga nagaan dhuftanii osoo nu jettanii hamileedhaan maaluufi hayyuu ufii akkanatti yeroo kabajaadhaan tokko taanee yeroo simannu gammachuu guddatti nutti dhagama. Isaanis baga nagaan dhuftanii karaa dheeraa deemtanii garuu wanti tokko isinitti dhaamachuu barbaannu fuulduraa fi yeroo osoo hin taane Las Vegas irraa osoo jalqabdanii baay'ee itti gammanna. Maaliif karaa dheeraa deemtanii dhuftanii hawaasni kun haa xiqqaatu malee ga'ee faayinaanshalii haa ta'uu kallattii kamiin yaadaanis haa ta'uu hawaasa yeroo kamiyyuu fuulduratti argamuudha. Maaliif erga guyyaa hundeeffameera jalqabee hawaasa shooraa taphatu hawaasa keenya keessatti asis ta'e biyya keessatti illee kanaaf hawaasni keenya yeroo tokko deebinee ofii keessaniif yeroo tokko hamilee ofii kenna. Hamilee yoo ofii kennan malee namni isin kennuu hin danda'u. Kanatti aansuudhaan yeroo tokko namoonni hammatanii as nu baanii sagantaa keenya maaliif yeroon keenya nu jalaa deemee jira waan ta'eef sagantaa keenya gaggabaabsuus barbaanna. Maaliif guyyaadha guyyaan kun guyyaa isaaniiti sagantaa isaanii waan ta'eef waa baay'ee isaanirraa eenna haasawa baay'ee isaanirraa eenna gaafii deebis isaanirraa baay'ee qabna waan ta'eef kanaaf yeroo keenya irra caalatti gaafii deebii dabarsina waan ta'eef we gonna make short maaliif nu barbaachisa waan ta'eef yeroon keenya xiqqoo jalaa deemee jira. Kanaaf yeroo tokko obbo Jaarsoo obbo Kadir obbo Kabbee yoo jiraate as duubaanii yoo isaan hin jiraanne immoo Abdul Shakur gara fuulduratti dhufanii sagantaa keenya eebbaan nu jalqabu. Yeroo tokko ariifadha please. Nadageetu Oromoo jirtu qara duraan dusineetini galat guddaa waaqa galchuu qabna. Waan nu cuftii taanin beettanii karaa abbaanitini iyyinee imimmaan buumne hidhama keenya gadhiisa jenne guddoo iyyine bareedduu keessa bararra
barcufa irri yine garte amma oromoon dunaanu qara waan isin kee jirtin beenna ganne do kee jirtin beenna amma bar kan guddoo yine arra galat waaqan ubaani ilaan argine gammachu guddoo waaqan le galat galchine warra leen bag baatan jenna bag isani cuf waaqi baase ar wal nu garsiisiyan oromoo waan jettu wanti waaqan tana maayinan qatte dangarte irree waaqa qab garte gaaf horri sagalee didee agabu ogga ji'a gamtaani guddoo garaan no ammaati garte duwarraatiif garte sodaanne ammoo galatii waaqaan badini arra garte wal nu garsiise baaniitiin akkana fuul keen dur ta'anii waliin argin guddoo gammachuu waa galchina waaqaaf guddoo galatee gahunnaan karra gadafe sekendii tokko warra keen hamadidhaa tafee olejjineetini aqaaban nuti sekendii shan callaa isanii cufu walii galle olejjine sekendii shan ifama warra manidhaa tafee aqaaban nu kadu'ee fi hamadidhaa tafe galatooma yeroo manurra deemte fi aadateen qara namuu waan cufa eebbumaan jul qabanii inni bifanna karaa gabaaban nagee ettanii san garte yoo ani ni eeb jalqabee nagee ettanii akkasiin eebtan waan keen jalqabna horaa bula deebana harma dhuftanii nu caqaftanii barii nagaa liiban gulbadiidii nagaa tulaan sallaan nagaa baddaan sadeen nagaa laduun shanan nagaa yaa'ii nagaa raabii nagaa yuubii nagaa hoosii nagaa huccuun nagaa ilalleen nagaa ilimtuun nagaa ilma gaatiin nagaa tisauleen nagaa oromoon nagaa orre bulla nagaa nu warra borbora borowali nagaya nu warra da rooba hawduun isaan rooba nagaya nu warra bolbol habulee nagaa aankaw nu warra dhalaan kada dalgachi qajeelu hora abula deebana oromoo horo hangafamaan dambula dagaaga daraara bilisooma jirtu oromoo salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam jirtan baga akka kanaan wal argine Las Vegas jirtu Arizona jirtu Los Angeles jirtu baga wal argine baga dhuftani gara eebba kiyya odoon seenne dhugumaan ganna lamaan isaan hidhaa keessa jirra turan yeroo ani community kana dura taa'aa turetti warroonni waan cufaan imimmaan keessaniin mallaqa keessaniin hiriira bayuun nu duuka dhaabattanii Arizona kaatanii Los Angeles kaatanii San Jose irraa kaatanii as dhuftanii karra mootummaa kana nu wajjin dhaabataa turtan ammallee maqaa hawaasa keenyatiin hedduu galatoomaa baga guyyaa kana argitanii isiniin jechuu barbaada. kanatti aansuun kallattiin gara eebbaa seenaa hayyoota keenna baay'ee isin yaanne baga rabbi isin baasee baga isin argine baga nagaan nu dhuftan jedha kanatti aansuun guyyaa har'aa ka rabbi asitti walitti nu qabe yaa rabbi waan asitti walitti qabamneef kana yaa rabbi ka milkii nu taasisi yaa rabbi hayyoota teenya ammallee nu eegi yaa rabbi oromoo bilisoomsi yaa rabbi waan yaanne sana bakkee yaanne sana yaa rabbi nu geessi yaa rabbi tokko nu taasisi yoo manni keenna tokkon ta'e yoo manni keenna ka dhimmisu taate ammallee rakkoo guddaan nu fuuldura jira yaa rabbi tokko nu taasisi yaa rabbi afaan tokko nu taasisi yaa rabbi hayyoota teenya sanallee nu eegi yaa rabbi humna kan keetin malee humni namaa asiin hin geenne ammallee yaa rabbii kiyya bilisummaa isaan hawwanii biyya bareedduu tana keessa agalee Jawaar Muhammad waan guddaa ta'uu osoo danda'u biyya kana keessatti oromoof jecha gatii hagana ga'u kabaleetiin biyya san keessatti mana hidhaa keessatti Jawaar Muhammad guyyaa tokko bulu jechuun hammam akka nama dhukkubu hundi kennaa hin beeytanii dhukkubsataa turtanii yaa rabbii kiyya san nutti hin deebisin yaa rabbii kiyya rifannoota akkasii nutti hin deebisin yaa rabbii kiyya jarallee nama milkiin galee waan yaadan bakkee isaan dhukkubse bakkee oromoo dhukkubse ga'u rabbi yaa rabbi nu taasisi silaa waan kana dheeraa haasayaa yeroon hin jiru guyyaan ka isaaniiti milkiin galaa waan yaaddan argadha oromoon isin jalatti tokko haa taatu waan tare rabbiin silaa dabarsee ka dhufu rabbi tokko nu haa godhu rabbiin oromoo haa bilisoomsu ulfaadhaa galatoomaa waan na dhageeffattaniif carraa kana waan naa kennitaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كدرا فارون كربي كيناتي كغرتيتني نافت اللي ولين نقبي كوبليان كينا اللي دالي نوباسي كغرتيتني أكورمون جتو وان غافتو كوكونو جان غافتو كوكونو جاني أسيتي ربي نوارغي سيسي والنوارغي سيسي
alhamdulillahi rabbil aalamiin jenna. Galanni ka rabbii kennaati. Ka dabrellee ka dhufullee kanuma jedha. Faaruun ka duraat ka rabbiitii jechuudha. Itti aansee ummanni kennallee dhuftanii walii abboomuun waan guddaadha. Isaan simachuunillee galata guddaadha, galatooma. Akkasuma obboleeyyan kennaa baga rabbiin hidhaallee isin baasee rabbiin gaafa san isin tiisu har'allee isin haa tiisu jenna. Dhugaa rabbiitti akkuma dubbatame gaafa isaan nyaata didanii miidhama haga adda addaa argan nullee asii dhukkubsataa turre nu akka ummata gartee amantii islaamaa qabutti naannoo jiru Fiiniksii faa Siyaatil Waashington faa bakka bakka wal hidhanne rabbi kadhataafii turre jechu waan jennee rabbi kadhannu guyyaa cufa qur'aana kattamne jechu warri islaamaa waan qur'aanni ta'in beeka kun nama ima beeka qur'aana guyyaa cufa qaraane rabbiin kadhannaa jechu jara kana nu baasi yaa rabbi nagaa nu godhi jecha kanaaf rabbiin nu qeebalee alhamdulillahi rabbil aalamiin baga gartee wal argine jira ammallee rabbiin gaafa san isin tiisarallee isuma jira rabbi isin haa tiisu isiniin jenna miidhamaa keenya ka biyya keessa jirullee ka hidhaa jirullee rabbi nagaa nu haa baasu akkuma isaan arginee gammanne sanniin illee rabbi argisiisee nu haa gammachiisu alhamdulillah rabbil aalamiin jenna inshaallahu galata rabbi bakka jirtanitti hin dagatina تاني إن شاء الله هاتو كيستي يوهر أرغن ويتبرا والغافنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتي كيسنو بقى أرغتني وامتشكنا أواتني رفتني كيستو وري أرغتني فينيكس الرانو رفتن وري يوتا الران رفتن وري أرزونا orgaan irraa dhuftan marti keessanuu ifaajee karaa deemsi waan inni qabu hin beeynaa warri irraallee dhuftan warri as keessaallee guyyaa kaleessaallee warri dalagarraa ooltan kuni martuu jira rabbiin argitanii galata isumarraa eega wanni biraa du'aayin haftee ani godhu hin jiru lammata kaane jechuu barbaadu haala seeftiitiif waan feetan gaafachuu hin dandeettanii an sakuriitii bakka bu'ee isinii himaara waan biraa martuu argitanii waan jiru hin beeynaa haala biyyaallee haala asiillee akka wal kabanyu jechuu barbaadeeti ijaan ol beeyne ol beekuu baanne ol hin beeynu waan isin beekuu qabdan annama guddaa kun ijoolleen hin jirtu yoo waa balleessitan waan dhufu argitanii nu fudhachuu irraa duubatti hin deebinu kanaa nus tiisa ufillee tiisa maqaan kuni nu qofan qabu nu mara qaba keessummaan alaallee nu tiisa namni keessaallee nu tiisa kan wannan dhaamsa dabarsu galatoma kanatti aansuuni yeroo tokko dhiifama Dr. Guddataan namni hin beekne jiru Kaalifoorniyaa irraa dhufanii jiranii yeroo tokko isaan gidduu kennatti yeroo isaanii irraa hin beekna hagamgaa akka ulfaatu yeroon isaanii sagantaa kana irratti yeroo kanatti hojii argamuu isaatii fi baay'ee galatoomaa isiniin jenna irra deebitanii oduu hamilee kennitanii fi baay'ee nutti tola nama yeroo hundaa abdan nama yeroo hundaa yeroo rakkoo yeroo barbaachisaa ta'etti yaada informationii gaanu kennuu danda'anidha baay'ee galatoomaa gidduu kennatti argamuu keessanii fi kanatti aansinee jarri eeyyamamoo yeroo ta'anii dubartoonni xiqqoo waan dhandhamsiifnu qabna jedhan waan ta'eef osoo xiqqoo dubartoonni Faaxumaa fi Aadde Shamsiyaan osoo yeroo tokko ol ka'anii hayyoota keenya kana osoo sagantaan hin jalqamin osoo nu dhandhamsiisanii jenna kabajaa wajjin osoo nu kaatanii kanaafi yeroonis deemaa jira waan ta'eef baay'ee nu ariifadha just give to them.
yeroo kanatti dubartoonni keenya hayyoota keenya dhaqqabsiisaa jiru. Baay'ee namatti tolu. Aadaan keenya akkanatti bareeda. Baay'ee nama gammachiisa. Yeroo kamiyyuu bakka kamiyyuu yeroo deemnu iddoo kamiyyuu yeroo deemnu aadaan keenya akkanatti calaqqisiifama. Baay'ee nama gammachiisu. Dubartoota keenya yeroo hundumaayyuu baay'ee itti gammanna. Dubartoota akkanaa qabaachuun aadaa isaanii eeganii osoo sammuu isaanii hin ganne iddoo keenyatti sagantaa kana qopheessuu isaaniitiin yeroo tokko hamilee kennaafi. Kanaafii yeroo tokko dubartoota keenya hamilee kennaafi iddoo teessuma isaaniitti nu baay'ee baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaalannaa yeroo hundumaayyuu isin haa isiniin jenna. Sagantaa kana irratti yeroo baay'ee argamtanii kana nu gochuu keessaniin. Kanatti aansuudhaan gidduudhaan bashannanaa deemna waan ta'eef daa'imni tokko gidduu keenya jira. Kanaaf walaloo gabaabduu isaa nu qopheessa. Kanaaf haamilee nu kennaafi. Nama abdii boruu irraa qabudha. Nama koominitii kana fuulduratti qabatee kan akka isaan nu ceessu waan ta'eef yeroo tokko iddoo isaan gadhiisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waloo dubbisaa qeerroo beekaas keessa gurraaf qalbii teessanis anumaa fayyisa. Yeroo tokko jira kan gootummaan balaa walaloo kiyyaallee asirraa isiniif bana. Hayyoota gootan sabaa abboota gaafa rakkoo yaa falmatoota haqaa cunqurfamaa firkoo gootota teenna jabduu akka feerroo akkam jirtan dhiiroo jirtoota abbaa qeerroo akkam jirtan dhiiroo jirtoota abbaa qeerroo. Madda sanyii dhiiraa falmataa mirga haqaa tokkicha abbaa dhiiraa jalbaqqalaa garbaa waan itti amanteef ni kafarta gatii baqqee abbaa falaa warqii caattaati. Yaa qoricha biyyaa yaa aduu nageenyaa garaan keessaa fiidhaa hin qabu hammeenya garaan keessaa fiidhaa hin qabu hammeenya. Hayyuu akka keetii kan nuuf kenna rabbi yaa obbo Baqqalaa hamaa hunda darbi yaa obbo Baqqalaa hamaa hunda darbi. Qamalee tokko jira ka akka malee silaatti sii deebi'amee ture hamileen silaatti sii deebi'amee ture hamileen. Gaafa dachee Finfinnee goototee namaatu gaafa ilmaan Oromoo Finfinnee keessan kaatu gaafa alagaan abdii murattee baqatte gaafa alagaan hundi Oromoo dhiifama gaafatte ibidda afaaniin qabate dubbachuun bira kunna gaafa roorroon deebite Oromoo fandumna har'a booda Oromoon hin baqannu walirraa keessummaa murtee baasuuf walitti geenyee jirra. Jedhee jawween gaafa dubbate dubbiifaaf bilisaa warra isa deeggaruun jettanii girrisaa qeerroon dhugaa barbaada jabaatee haa girrisu jechoonni keessan dhiibee qabsoorraa nu hambisu jechoonni keessan dhiibee qabsoorraa nu hambisu. Jecha madaala hin qabne nuuf kennan maqaa kamuu warri lubbuu baasu dhufoo isaa maal jedhamu lubbuu bahaa jirtu sana maaf laattu salphatti mee lubbuu meeqatu bahe beektu isin argatti barataan maaliif du'a du'a isaa hin malle kashuu eegale seetu kan du'e takkaan galle. Ilmaan baanee bisee dachiin isa filattu qalbii uummataa cabsaa booda oboo himattu qalbii uummataa cabsaa booda oboo himattu. Hamma obsuu danda'u sabni isiniif obse isin baadhatee jira gateettii ofii cabsee dubbii barataan dhufe waliif obsina see ture mirga barataa dhiibaa nurraa.
You're the one myself. Komisoma balale kongrata gari yapani tuti moro amuna apani hadi hiyo ofiti ilmo fi bersite konata tiga jutu ilmo fi katti baratan haratu e siame kan male gere boruti saukan samal kalau ni man baratale gadam poncha male ni dabarti jechutu rakon lakudale ni dabarti jechutu rakon lakudale barri hundu yo dhufe kan nu dabarsu baratti kichum boru fagdannu nurra hafte karatti barataan urjii samii keessaa nama baratetu doofummaa balleessa artistiin furtuura koo hiiku hidhaa isa hiitan hin dhawu eenullee galma deemtuuf ga'i duuti siin hin malle galma deemtuuf ga'i duuti siin hin malle oromummaan dhiigaa wareegamaan dhufe goototitti dhiigeetti cabee lafee kaan lubbuu kennee fi kaan dhabamee hafe gaafa qabsoon teenya babal'attee cimtee qeerroon bookkistee bakkeeyyoo ol kaate tennisaa duubarraa dura ta'ee cimsee fuulduratti oofaa ture onnachiisee dhugaa hin haalinaa dhugaan hin haalamu gootni akka jawwee yoomiyyuu hin argamu gamanaaf gamasiin millatee dubbisee ganamaaf galgalas ummata isaa caqasee karaa irra wayyaa qoratee hubatee siyaasaa ammayyaan ormas injifate keessi isaa sabboonummaan kan guutame ilaalchi isaanii dideetiin morme itti dhaadate eenyummaa ofiiti dhugaa itti hime osoo hin dheebotiin ani of ta'ee jiraataadha yoomillee aayam oromoo first har'aa fi borillee je'eetiin miidiyaa addunyaa irratti oromummaan dursuu hime addunyatti laphee dhugaan leenjisa dabaaf galiin jedhu waan ofii hin feene lammiin isin fedhu of duuba caalaa of duratti ci'a jecha qofaa miti gochaan bira ga'a bakki odaan jiru oromiyaa keessa jawaar hayyuu ta'uu faranjitoo deessa jawaar oromoodha doktora wallaansaa kan rabbiin siif kenne hayyummaaf beekumsa jawaar oromoodha dhiira afaan dammaa situ nuuf facaase qaanqee bilisummaa hayyuu ta'uun kee way sobaa dhuguma leenca fakkii namaa goorra jabarbadaa jabaa akka qeeransaa ilma abbaa gadaa hayyummaaf beekumsa keetiif sabni siif gammada beekumsaati qabdutu diinatti ta'e yaada jecha kee dharra'ee oromoon siif araada wanti arginuuf dhageenyus yoo ta'e siyaachisaa ummanni hoogganaa ofii amanuun hedduu barbaachisa guyyarraa guyyatti jechi kee dhugooma kan hinaaffaan qabe har'as ni budooma bakka yaaddan ga'aa darbaa laga maraa dhugaadhaaf dhaabbadhaa hin fudhatinaa dhara karaa yaaddan hundaan mul'adhaa akka aduu gameeyyii oromoo galani keessan hin badu qaallicha tokko jira ka guri muraa walaloo kiyyallee asirratti xumura waan eegaftanii galatooma horaa bula injifannoo kan dhaloota akkanaatu jira yeroo tokko hamilee kennaafi kanatu abdiin itti hora maaliifi faranjiin yeroo baay'ee biyya kanatti is our future jedhe daa'imman kanaaf yeroo baay'ee daa'imman yeroo fuulduratti baay'ee akkana jedhanii jajjabeessuun nurra jiraata yeroo tokko hamileen irra deebi'aa kennaafi kanatti aansuudhaan pirezidaantiin keenya haasawa gabaabaa nuuf godha pirezidaantii haarawaa haasawa yeroo jalqabaatiif waan ta'eef irra si hin laalina akka barbaadetti haasa'uu danda'a waan ta'eef yeroo tokko haamileedhaan nu simadha. Akkam ooltan Las Vegas maali laanchi nyaanne baga nagaan nu dhuftanii babbareeddanii jalqabaaf akkana guutee arge yeroo baay'ee keessatti isiniin boona nu gammachiiftanii baga akkanatti bareenneen jedha warra ollallee kan nutti dhuftan warra Kaalifoorniyaa Oregon Utah ka hambisellee yoo jiraate baga nagaan nu dhuftanii akkanatti gammachuu keenya nu wajjin seentan jechuu barbaada. Kanatti aansee akkuma jedhame yeroo baay'ee qabnu
wanuma xiqqoo jedhee bu'uu barbaada. Obbo Baqqalee fi obbo Jawaar Mohammed yoo achitti hidhaa keessa turtan ummanni keenya warra Las Vegasis ta'ee DC ta'ee steen biyyuma mara Yurooppii keessa ka jiru gadda keessa ture. Gadda guddaa keessa turree isteeta deemnee marii guddaa goonee baay'ee karaa baay'ee baradoon jennee aduun jennee keessa deemnee booyaa baane numarruu quba qabna. Achii gad deebinee amma ijaan isin arguun keessan kennan baay'ee gammachuu qabna. Namni baay'een isaanii baga nagaan nu dhuftan jedhuu barbaada. Ayyee isinillee baga nagaan nu dhuftanii baga hidhaa nu baatanii gammanneerraa ijaan isin argina jenneetiin hin yaanne baay'een gammanne ispeeshali haati manaa kiyya hinduuti siif Jawaar hinduuti dhuma sin jedha. Ammaaf kanuman qabaa galatooma. Amma guyyaan ka isaanitti sin dabarsaa manguddoo kenna obbo Baqqalee Garbaarraa waan jalqabnu nu fakkaata guyyaan ka isaanitti sin dabarsa galatooma. Maaliif yeroo tokko pirezidaantii keenyaaf hamilee kennaa fi maaliif akkanatti fuuldura keenya dhaabbatee baay'ee haasa'uu baachuu danda'a. Garuu har'a guyyaan kun as dhaabbannee akka akkanatti haasofnuuf sagantaa keenya bareechisee kan asiin ga'e obbo Roobaadha. He's our president. Maaliif namni yeroo hundumaayyuu haasawa qixan haasa'u garuu dandeettii addaa qaba hawaasa kana keessatti. Karaa kamiinuu nama baay'ee hirmaatuudha irra deebi'aa fi hamilee kennaa fi yeroo gabaabduu osoo isaanitti hin dabarsine warri Arzoonaa irraa dhufanii obbo Hashim Asbaanii xiqqoo haasaa gabaabaa godhu maaliifi waa qabannee dhufnee jirra nus waan jennu qabna jedhaa jiran waan ta'eefi obbo Hashimini as nu baanii kanaaf yeroo baay'ee osoo nu gabaabsanii baay'ee feena galatooma. One more. We're gonna go back down here. galatooma warri Las Vegas carraa bareedaa argattan kana ka isin garaacha taatanii ollaanii yeroo hiriirallee guyyaan har'aa kun guyyaa seenaa guddaadha. Guyyaan tarellee guyyaa seenaa guddaadha. Guyyaa lama dhufaa jirra nuti Arizoonarraa har'aa waliin. Guyyaa duraa guyyaa seenaatti dhugaadha. Guyyaa gaddaa ture. Guyyaa sanii Firii Johaar Muhammad Firii Baqqalaa Garbaa just for Haacaaluu jennee dhufnee Oromtoota hundaaf guyyaa seenaatti. Guyyaan har'aa immoo guyyaa galataa qofa odoo hin ta'in guyyaa gammachuuti. Hayyoota kennaa ka ummata kanaaf jecha gatii guddaa baasan wareega guddaa arjooman. Wareegni guddaan jiru addunyaa tanarra nafsiyaadha. Jarri kun isaanis warri isaanii waliin baanis warri amma mana hidhaa keessa jiranis halkan 40 guyyaa 40 sa'a 960 saba kanaaf jedhanii beelayanii
du'anii ka'anii har'a iddoo keenyatti waan argamaniif guyyaa gammachuuti. Guyyaa kanatti sa'a jahaa miti sa'a 60 deemnee yoo dhufne nutti xiqqaata Oromoodha. Kanaafi caffee jiddugala waan taataniif warri Las Vegas hedduu galatooma. Hiree guddaa qabdan jechuudha. Kanaaf jecha an isinii gabaabsa ammallee rabbiin isaan baasee iddoo keenyatti iddoo saba Oromootitti jaalala isaan qaban ummanni Oromoo guyyaa 40 halkan 40 sa'a 960 yeroo isaan beelayanii beelli isaanii onnee ummata Oromootirratti jaalala margisiisee jira. Jaalala isaanii kanaaf qabeenyi isaanii jaalala sabanni kun isaanii qabu simannaa ka'asii ka biyya keessaa ka bakka hundaa waan qabaniif jecha jaalalti tun akka karaa isaaniitiin isaaniin sabaa fi isaanii fi nama hundaafuyyuu bakka geettu rabbi irraa abdii qabna. Waan tokko qofa jedhee gabbu'a waa'ee gabrummaatirraa namoonni dubbatan namoota ollaa keenya jiran ollaa Oromiyaa ka Kuush ka Seemitik ka Naayilootik warra ollaa keenya jiran waamanii koottaa jannata seenaa jedhanii gaafatan. Jannata taduuti keessa hin jirre jechuudha. Jannata tabeelli keessa hin jirre seenaa jedhanii gaafatan. Yoo gosa hundaa maqaa isaanii dhahe maybe namoonni waan biraa itti fakkaatu ni mala yeroo an dubbadhu isinii gala. Koottaa seenaa jedhanii Noorzi Impaayera Itoophiyaatirraa eegalan hurrisni laga Awaash jira jannata keessa yookaan hin seennuu jedhe jala warri tokko. Koottaa jannata seenaa isiniin jedhanii Isti Oromiyaarraa gara qubataniin gaafatan godaansi gabaabsa jira tanarran taru. Godaansi fe'atanii godaanuun jira jannata keessa yookaan hin seennu jedhan. Gabaabsi waan naan jedhaniif jecha warra biraa torba waamuu barbaade waamu boodarra Oromoo koottaa jannata seenaa jannanni banaa jirti koottaa seenaa wayi jannata keessa gabrummaan jirti yoo jannata keessa gabrummaan hin jiraatin bilisummaan jiraatte marhabaa jedhanii gabrummaa fi iddoo bilisummaa jannataa walitti qixxeessee gaafii gaafate Oromtichi jechuudha. Kanaafi karaan isin deemaa jirtan karaa ummata Oromoo bilisummatti geessudha. Abdii ummanni isinirraa qabu jaalala ummanni isinirraa qabu tiifadhaa rabbiin isin haa jiraachisu ummata Oromootiif hayyoota biraa hortanii dhaaltanii bilisummaa ummata Oromoo rabbiin isin agarsiisu nu hundaa rabbiin nu agarsiisu. Ta ilmaan itti guddifannuu miti ta amma taatu rabbiin nu haa godhu inshaallah. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Guddata nagaa jirtu akkam jirtu jiwaat daga gammadu inshaallah. Yeroo tokko hamilee kennaafi obbo Ashim nama baay'ee haasa'uu barbaadu garuu yeroo kennarraa kan ka'e yeroo kan ka'e xiqqoo dhiifama wajjin si jala gaafsan ka'e dhiifama si gaafanna. Kan itti aansu immoo Dr. Guddataaf carraa kennaa yoo wanti haasan jiraate wanti haasan yoo hin jiraanne ta'e sagantaan kan obbo Baqqalaatiif kan obbo Jawaariiti maaliifi sagantaan kun kan isaaniiti hadha sagantaa isaanii waan ta'eef baay'ee osoo haasa'uu dandeenyu baay'ee osoo jechuu dandeenyu sagantaa keenya isaaniif laanna. Kanaafi obbo Dr. Guddataan osoo waan jedhan qabaatan yoo isaan jedhan garasiisaa osoo barbaadan dhiifama wajjin. Well, bakkantana keettani beektu. Ani galatooma isin jechuu barbaada. Communitiin Las Vegas, communitiin Oromoo kun communitii seenaati. Anaaf haadha manaatiyya bareeddoo ol ka'e. Kol ka'e. Dr. Gammach adillee ol ka'e. Dr. Gammachuun community duraan
kootu jedhee keeniyaa keessa isaa fi aadde roomaanin simate community haadha manaatiyaaf ana nu hongoo mana asitti qaadima nu godhe community addaa communityin qualitiin keessan yeroo hundaayyuu addaa ta'e oromummaan keessan addaa ta'e contributionin keessan addaa ta'e guyyaan addaa guyyaa kennaa miti guyyaan addaa guyyaa oromooti ka jawaariif ka baqqalaayyuu miti guyyaa oromoon rakkoo seenaa dheeraa keessa dabarsee bilisummaa kennaa itti mirkaneeffate waaqayyo immoo guyyaa hidhaaf gidiraaf rakkoo guddaa keessatti nu baase kadhaa guddaa keessatti nu baase guyyaa ammoo mamaa malee waaqayyo rakkoo ummata oromoo jara kanaan hiika jedhee jawaar maleekaa oromootiif baqqalee nu afoo kaa'e jara kanneen waliin dhaabadhee community addaa ta'e community oromoo anaafis seenaa addaa ka qabu oromootiif seenaa addaa ka qabu keessatti argamu kiyyaaf baay'ee galata guddaa isiniisis oromoofis waaqaafis qaba jawaarin baqqala iddoo seenaa teettaniirtanii rabbiin bakka isiniif qeelabeen isin haa ga'u bilisummaan oromoo asin jala qabdi jedha galatooma achirratti illee basmaan ba'a yeroo tokko hamilee kennaafi yeroo tokko hamilee baay'ee galatoomaa jennaanii kanatti aansuudhaan sagantaan kana yoota kennaa waan ta'eefi isaan walii kennuu danda'u nuti immoo obbo Baqqalaa yookaan obbo Jawaar hin jennu isaan lamaan waliif haa kennani jennee sagantaa kenna isaanitti dabarsina sanboora immoo walitti deebinaa jechaadha. Jira isaan bira. Hunda dura galatoomaa jechuu barbaanna. Waa hedduu keessa dabarre. I've been coming here for several years. Duro to isin agarre dhufa ture gaafa Stanford ture ciffaraaf dhufna ture dhokannee as gaaf dardaraa san jechuu booda waggaa dubbii Oromoo eegallu immoo hawaasa kana bira dhufaa turre hawaasni kun gaafa rakkoos gaafa bal'oos nu bira dhaabataa turtanii gaafa bal'oo wajjin lafa dhiitaa turre gaafa rakkoo immoo waliin booyaa waliin qabsaa turre hedduu galatooma Vegas gaa waa hedduu irraa baranna tokko is a city that doesn't sleep gaafan dura biyya kana dhufe wanni ani magaalaa biyya hedduu keessan deeme kabeelan kiyya kun bakka nangeessin hin qabu beeytani bakka hedduu nageessi Vegas wanni adda godhu it's always on the move wanni achirraa baranu tokko the value of hard work namni keenyaas jiru hedduu dalaga hedduu hojjeta shiftii lama sadii hojjettanii hedduun nama keenya of danda'aadha asii waa shakkalate gara biraatti immoo cehee maatii ijaarrata kanaaf lakkoofsi keessan illee namni hedduu keessan diyaasporaa ta'ee cinaa Daalasitti argee cinaa Poortilaandatti argee asii waa qaqqabatee gara biraa dhagaa jechuudha. So the value of hard work Vegas irraa jechuun maal isin fakkaate namni keenya waggaa biyya alaa dhaqee hawaasa itti dhaqe yoo fakkaatiin hin milkaa'u. Kanaaf namni keenya namni Oromoo as dhufus akkuma magaalaa tanatti cimee dalagatee waa guduunfatee kuun biyyatti waa dalagata kuun immoo magaalaa biraatti cehee waa kadhaabata. Kanaaf wanni tokko irraa barannu of course magaalaa hojii ta'uu isiiti.
Kalamata ka yeroo hundatti of dhaaddan san. What happens in Vegas stays in Vegas. Kasi tanimi. Unfortunately, what we are saying is not going to stay in Vegas. Mali fi live darbaa jira. Waan tokko tokko akkan hin jenne is not going to stay in Vegas. What the point? What happens in Vegas stays in Vegas. Kate kun rakkisu Oromoo keessattis keessattuu eliitii keessatti nu rakkisu waan waliin haasayan waan waliin bibilcheessan kan qophatti addatan gadiin bayanii uummata duratti haasa'udha. One of the biggest weakness of our elites. Waan gaafa gaarii waliin mari'atan waan gaafa wal jaalalaa gaafa waliin deeman san waliin tottolchan gaafa xiqqoo walitti muufatan gabbaasanii aduurra afu. Aduu san irratti immoo simbiraan nyaata jechuudha. Alaga torga waa hedduu badaa jechuudha. Eliitiin keenya Vegas irraa waa hedduu barachuu qaba. This city sees a lot of stuff. It hears a lot of stuff. But it says nothing to the outside world. That's why it remains the most successful entrepreneurial city. Warri magaalaa tana bulchu warri magaalaa tana dalagu poolisiin asii isi warri as hojjetu kuni waan asii agartan hundoo internet irra baaftanii qaata gabayaa kasaartanii beek maaltu isin dhufa sila nufu sila namni eliitiin keenyallee kanarraa wajji barachuu qabu. The importance of national secret, the importance of keeping confidential information confidential, personal information personal. Anamma eeganii dhaabee leen dubbadhu eeganii dhaabee nama dubbisuu parsantii 90 hir'iseetiin jira. Maaliifi namni akka dhuunfaa itti haasoftellee fuudhee gandarraan zoora. Kun immoo waraabee inni irratti TikTok irratti danni godha. Kuni it makes people cheap. Kanaaf we have to learn from every society. Society Vegas irraa wanni tokko barachuu qabna. Wanni irraa barachuu hin qabne baay'ee jira. Wanni taanes baay'ee jira. Garuu Vegas waan ta'uuf kan taanellee garama qabatteet lafti sun goggoitu bishaan hin qabdu. Isa miracle bar wanni biyya kanatti ta'e lafa kanarratti bishaan hin qabdu lafa hin qabdu midhaan hin qabdu. It's a terrible weather. But it's an amazing city. Vibrant. If it is isin fulle dabarsite isin irraa unu shilingin nu facaati jechuu beek. The value of secrecy, confidentiality biyya kanarraa baranna. Iddoo galatooma nama tokko galateeffachuu barbaannu warra harkifnee Los Angeles irraa finne lakkisuma ndoo jiru Dr. Guddataa inni ka gaafa maraataa saniin isa beeka. Gaafa Stanford ture san konbaasii raayii tokko affeeree nageesse beekuun ooltanii arran jiru inni Seattle hin arge abbaa caaltuu fa'aa jechuudha. Paaltoo irra wal agarree fuudhee nageesse. We took us to this man's house. Erga gaafsan 17 years ago he remained my father hanga irratti jechuudha. Gorsuun loluun san qofa osoo hin ta'in anaaf baqqalaa dabalatee hogganoonni Oromoo takka dhibamnaan ta mangistii keessa jirtulleen ta mangistii ta'uu barbaaddulleen ta mangistii jigsuu barbaaddus ta mangistii utubuu barbaaddus wanni Oromoo jedhame keessa biratti wallaa namni hin jirtu beeytanii. Dr. Guddataa jechuun fakkeenya namummaatiif Oromummaati. Dr. Oromooti. He is a doctor of the Oromos. Maaliifi namni Dr. Guddataan abaa'u namuu hin beeka. Garuu yoo wallaan Oromoo ati taanaan Opiidiyoo taate, Kaafaawoo taate, Sheeyxana taate, Kiristaana taate, Islaama taate, Malaayikaa taate odoo addan baasin nama kenna hunda tajaajila nama hunda biratti kabajamaa jaalatamaa jira. Gaafa guddadha kakeeta garuu hakima ta'uu hin danda'u malee amma. Thank you very much. Isas haadha warraa isaa bareedduu Dr. Gammachuus they have been West Coast irratti warra nu bira dhaabate isiniifillee ilmaan keessaniifillee hamilee guddaadha. Kanaaf irra deebi'aa yeroo tokko nu galateeffadhaa jechuun barbaada. Hawaasni as jirtan immoo ufillee dinqisiifachuu danda'uudha qabdan. Jireenya baay'ee saffisaa ta'e kana keessatti
yeroo leadershipii keessan jijjiirrata gaafan dura dhuferraa kaaftanii amma the veterans are sitting here warri gaafsan isin hoogganaa ture but the young ones warri wajjin guddate amma liqaambar ta'ee jira jechuudha. Succession brings success. Kanaaf you are building a community gaarii ijaaraa jirtanii kanarratti hedduutti jabaadhaa nullee waan dandeenye isin gargaarraa haasaa dheeraan goonu waaduma isinii galla. Jawaar kun kan mugaaf duraa agartan sani. We remain committed to our cause. Koozii saba keenya irratti dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan ka kijiba ittiin daballe karaa dhugaa qofaan dhugaa Oromoo laphirraa jaalanna onnerraa sammuu Rabbii nuu kenneef barnootaan qarreen itti aannee tarsiimoo baafna Oromoo jaalanne tarsiimoo baafnee cal jennee cib jennee ciilfannee hin qamaanu tijjannee hojjanna jechuudha. Kaleessas with minimal resource warri aangoorra qabu baankiif taankii osoo harkaa qabanii dippiloomaasii osoo harkaa qabanii we outsmarted them, outperformed them, outlived them. Yeah? Har'as hin shakkina. We are better experienced today. Duraan irra caala tiyooriin deemaa turre. Now we have seen the system from different directions. System biyya sanii dur alaa gallaalla tiyooriin. Amma biyya keessa seennee laallee booda hidhaa seennee immoo macaroo keessa laallee jirra sirna san macaroo keessa. Macaroo alaa fuula isii rifeensa isii laaluu turre biyya sana. Keessa dhaynetti qullaa isii laalle qaama isii. Hidhamne immoo macaroo keessa maaltu garaa isii keessa jira meeshaan garaa akkamii hojjetaa isii agarree jirra jechuudha. Waan baay'ee isinitti himnu. But we have a plan. We have a strategy. We'll prevail. Wanni dura goonu. Wanni biyya dura goonu. Dura wanni hojjetamu qabu siyaasaa keessatti qabsoo keessatti dura situation sirriitti analyze gochuudha. Where are we as a society? Gammachuu irraa wajjirree hoggaa haasofnu waan tokko emphasize godha. Jalumaan dida. Oromoon bakka irra ga'e kana sirriitti hubatee acknowledge godhu itti gammaduu qaba. Hoggaa 50 amma yeroo baay'ee hoggaa har'u baruma baraan dhumnaa gara tokkoon dhaynee Oromoon tokkoon taatu maaliin taatu kijiba bar. Biyya san keessa akka Oromoo tokko ta'e hin jiru. Ormi paartii 50 qabanu sadeen takka sadiittu adda ba'uun siifan ta'e hin qabnu. Hoggaa 50 dabre kanatti bakka Oromoon hin jirru irraa kaaneeti bakka baay'ee geenye jirra jechuudha. So the first step eessa geenyi ka jiru ummanni keenya eessa ga'e jabinni keenyaaf laafinni keenya maali hawaasummaan keenya qaawwi isaa maali diinagdeen eessa jirra where are we because we are not where we were 4 years ago let us alone 40 years ago. So situational analysis gaarii hojjechaa jirra hojjennee jirra jechuudha. Kan keenya qofa osoo hin ta'in kan faallaa keenyaa jiru mooraan faallaa keenyaa eessa jira geopolitiksiin naannoo sanii garam jira kana keessatti akkamitti navigate goonnee dantaa saba keenyaa fi dantaa uummattoota biyya sanii eeysifna ka jiru irratti karoora baafannee deemaa jirra. Karoora kana keessaa inni dura biyyi balaa hamaarra geessee jirti. The civil war that is ravaging the country has created a lose-lose situation for everyone. Nama hundaafuu rakkoo keessa galchee jira jechuudha. Kanaaf prioritiin kan kennamuu qabu lola dhaabu irratti. We must end the civil war. Otherwise there will be a dangerous disintegration. Kanaaf kanarratti fuulleffanna. San booda adeemsa lola dhaabuu fi nagaa buusuu san keessatti sabni keenyaa fi uummanni kun haqa isaan malu akkamitti argata ka jedhullee we have ideas. We have ideas, we have plans. Akka paartiitti karoora lafa kaa'annee deemaa jirra jechuudha. Inni guddaan irratti fuulleffannee deemaa jirru garuu ce'umsoota amma dura dhufan irratti jijjiiramoota amma dura sabni keenya gumaata guddaa itti godhee fide irratti yeroo hunda missed opportunity jechaasuma jiraanna oosaa kana irratti waggaa wal geenyu yeroo hunda missed opportunity. We don't want to miss the next opportunity. We will not miss the next opportunity. Why? Because we are learning a lesson. The most important lesson. The reason we keep missing opportunity is because the opportunity always comes when we are unprepared. Faranji maal jetti.
Faranji wanni jettu luck wanni jamu kuni. When preparation meets opportunity, you get lucky. If you are not prepared, fakken na udwama working as igarrobe. Harki kiyya kiyya jirana lafa mo ganna kama beek. Harki kiyya dibanan garu dafe jal kabadda. So opportunity na madru dufa turan hundi wanni nu harka dabranif we were unprepared. I can tell you a story kan one an keessa hoggana ture keessatti. We created an opportunity, amazing opportunity. Divne jalatting hogga gadiftu. Aku itti bakka kan kawan dabne because we were unprepared. Akka kaafawatti focusing keenya amma focusing keenya guddaan hoggansa jaarame imaammata tarsimoo hiree uumuu danda'u hiree uumamu san immoo siis godhee abbaa itti ta'uu danda'u jaaruudha jechuudha. We want to empower our people. Ummata keenya aangeessuu barbaanna aangeessuudhaaf immoo aangoo qabachuu barbaanna jechuudha. Ummanni Oromoo ilmaansaa isaa taaniif isaa hojjetaniif beekumsaaf gahumsa qabaniin aangootti baafate aangoo sanii irraa fayyadamuu qaba jennee amanna. Kana gochuudhaaf immoo jaarmaya cimaa jaaruu qaba jennee amanna jechuudha. Jaarmaya cimaa jechuun immoo the starting point jaarmaya Oromoo Oromiyaa fakkaatu ta'uu danda'u qaba. Diversity keenya reflect gochuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf jaarmaya Oromoo Oromiyaa fakkaatu jaaraa jira gubbaa magadiitti. Humna namaa qofaan osoo hin ta'in immoo imaammataaf tarsiimoo haala qabatamaa uummanni keenyaaf addunyaaf naannoon sun keessa jiru wal fakkaatu jaaruu qabna jennee irratti hojjetaa jirra jechuudha. Hojii kana yoo itti fufne hubannaan keessan yoo hojjetan jiraatu taate yeroo gabaabaa keessatti hiree sanis ni humna hiree sanis abbaa itti taana. Hiree ni humna hiree abbaa itti taana jechuudha. Kana caalaa yoo dubbadhe boosni nan dhiisu boosaa dabarseetiin booda gaaf deebinaa galatooma. Akkam jirtu? Ani yeroo hundumaa koo mana hidhaa bahee nan iddoo kana dhufaa lammata garuu tuun hin hidhaminan dhufa jedhee yaada. Amma abbaa biyyaa taane abbaa aangoo taane biyya keenya dhuunfannee wal argina kan jedhu abdii qaba gara fuulduraatti rabbi nu gargaara isinis du'aa nu godha. Har'a kan asitti argamnee fi waanuma isin beektaniifidha dudubbachaa as geenye ji'a tokko turre irraa egaa gara North Amerikaa kanatti qajeellee naannuma sana ta'uudhaaf jedha bakka hundumaatti waanuma wal fakkaatu dubbachaa dhufnee galatoomaa jedha sagantaan keenya maqaan tuurii keenyaa kuni galatoomaa kan jennuufis immoo dhuguma galanni uummata keenyaaf waan ta'uufidha. Keessumaa yeroo nuti mana hidhaa turre mana hidhaa keessatti nyaata ugguu lagannee baay'een keessan nu wajjin lagattaniittu baay'een keessan nu wajjin rakkattaniittu beeloftaniittu yaaddoftaniittu moobaayilii keessan banuufillee yaaddoftaniittu maaltu dhufa laata har'ammoo eenyutu du'a laata har'ammoo kamitti bulan laata jettanii baay'een keessan warri nu beektan warri nu beeknillee baay'ee rakkataa akka turtan quba qabna. Waan sun bu'aa buuseeraa hin buufne jennee yoo har'a wal falmine gatii hin qabu bu'aa guddaa garuu buuseeraa bu'aa isaa keessaa inni tokko namni garaasaaf jecha akka obboleessa isaa hin gurgurre barsiifneerra. Guyyaa 39 teenyerra nyaata malee jechuun kan guyyaa tokko oolanii buddeena tokko nyaachuu danda'aniif guyyaa 3-4 bulanii tokko waan nyaachuu danda'aniif obboleessa ofii dabarsanii nyaataaf waan nyaataniif qoonqoo ofiif jedhanii gurguruun sirrii akka hin taane agarsiifneerra. Kunuma jiraatama utuu obboleessa ofii hin gurgurin utuu saba ofii hin gurgurin utuu eenyummaa ofii hin gurgurin garaa ofiif jecha osoo dabarsanii kabaja ofii fi bilisummaa ofii hin kennin jiraachuun hin danda'ama. Oollee bullee guyyaa tal tokko nyaanne eega yeroo sanaati namichi kun amma dhosee nyaata ta'e hin beeku malee guyyaatti yeroo tokko duwwaa akka inni nyaatu hin beekaan. Maaliif garaa ofii adabachuun waan tokkodha. Of danda'uun waan tokkodha. Nuyi amma asii kaatanii anamma ga'ee
haadha koo barbaachatuun asii ga'ee tun amma Wallaggaatti deeme amma achi ga'ee deebi'utti tun waan nyaatiin dhaqee kan deebi'uu danda'u beeka ofii koo amansiiseera. Akkan kana gochuu danda'u amaneera kana. Konfidensii hamma sana bildi godheera. Qabsoo keessatti waan guddaan garaa ofii mo'achuudha. Sabi garaa isaa mo'ate eenyummaa isaa mo'ate gara bilisummaa isaatiitti numa adeema. Kanaafi obboloota keenya warra bornarra akka dhalaata waan nyaadhu dhabaa laata jedhanii waan nyaataniif jecha waan hin taane hojjetan irraan deebiinaa qoonqoon nama najjeessu ooltanii bultanii yoo nyaataniyyuu guyyaa 3-4 booddee yoo nyaataniyyuu itti fufuu numa dandeessuu isa jedhu barnoota kennuufi barbaanneerra kanaaf milkoofneerra natti fakkaata gaafa ilaalu. Egaa yeroo akkasii keessatti waan wajjin turtaniif waan yeroo baanus immoo yeroo nuyi achi jirrus maatii keenya wajjininis waan dhaabbataniif waan hundumaatiif galanni isinii ta'a. Hiriira ba'aa turtanii hojii dhaabdanii waan adda addaa hojjechaa turtanii iyyaa turtanii nu gargaaraa turtanii sagalee nu dhageessisaa turtanii kun hundumtuu uummata keenya galateeffachuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Garuu ammas galanni keenya kun guutummaa akka inni ta'uuf maal keessa jirra isa jedhu immoo xiqqoo ishee sun hubachiifnee darbuu barbaanna. Maal keessa jirra har'a immoo kan hidhame hundumtuu hiikameera yoo jennee ilaalleef isa hiikamerra isa hidhaa jirutu caala ammayyuu. Kun dagatamuu hin qabu. Waan nuyi baane qofaaf hundumtuu kan hiikame ittiin fudhatina. Waan hiikame isinitti hin fakkaatin. Hooggantoonni dhaabbilee Oromoo biroo kan adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaatiif hooggantoonni isaanii moonaa hidhaa keessa jiru. Kan nu dura hidhaman amma Abdii Raggaasaa nu dura hidhame. Nu dura ji'a 8 yookaan waggaa tokko eeganni hidhame booda hidhamne nuyi. Amma moonaa garuu hidhaa keessa jira. Qondaaltonni isaanii akka jiranitti hidhaa keessa jiru. Hidhaa keessa jiraachuu qofa iyyuu miti. Akkaataa isaan itti hidhamanii jiranii akkaataa dhalli namaatti qabamu akkaataa itti lammiin lammii isaatti qabu miti. Kanaaf gammachuun keenya guutuun ta'u akka guutuu ta'uufi ammallee gallee namni waan hiikame nutti fakkaate akka hin teenye isa jedhu si yaadachiisuuf jenneeti. Wanti waggaa hedduu dura keessa turre namni fakkeenyaatiif waggaa 50 dura bakki turre Oromoodha jennee wal amansiisuudhaaf yoo rakkoo turan abbootiin keenya. Warrumti nuyi abaarru amma abbootiin keenya warri qabsoo keessa turanii amma sababii adda addaatii fi qabsoodha ala ta'aniyyuu eenyummaa keenya warri nu barsiise isaaniidha. Kana gatii kennuufi barbaachisaadha. Ija keenya kan nu bane isaaniidha. Seenaa kan nu dabarse isaaniidha. Daangaan Oromiyaa jedhamtu asii kaatee as geessi kan jedhe kan nu barsiise isaaniidha. Qubee ittiin barannu kana kan dhaabee hundee isaa gad dhaabee deebe isaaniidha. Kanaatiif galata isaanii kennuun barbaachisaadha. Har'a maal keessa haa jiraatan. Kana keessatti dhaabbii adda bilisummaa Oromoo gumaacha guddaa kenneera. Dhaaba abbaa keenyaati kan hundumti keenya keessaa baaneedha jechuudhaaf hin dandeenye. Hooggantoonni isaaniis bakka bakka jiranitti waan kaleessa godhan hundumaatiif galanni isaanii ta'a. Akkaataa nuyi itti ilaallu hundi hooggantoonni keenya warri nu dura turan warri ammas jiran warri amma qabsoo keessa hin jirre dogoggoraniiru yookaan kana ta'aniiru warri nu ittiin jennu illee yoo jiraatanii nuti akkaataa nuyi itti ilaallu addadha. Namni tokkollee Oromoon tokkollee Oromoon haa miidhamu akka hin jenne dhibbaa amanna nuti. Warri kaleessa turanis warri har'a jiranis Oromoon haa miidhamu jedhee hooggansi Oromoo tokkollee waa tokko shirra tokko hojjetu haa miidhamu jedhee garuu isa kanatu irra kana baasa isa kana wayya yookaanis walii isaanii wajjiniin yeroo walii galuu dadhaban rakkoo keessa yeroo seenan inni tokko isa tokko maqaa balleessee karaa irraa walaa gorsiisan yoo ta'e malee namni tokkollee haa ta'u jedhee uummata kana irratti shira dalaga jennee amannu nuti. Kanaafi hunduma isaaniitiif galata kennaa deemna. Haalli nuyi har'a keessa jirru haalatti Oromoon baay'eetti walii galuu dadhabe fakkaata garuu Jawaar amma dubbateera. Oromoon miliyoona 50 ta'e 60 ta'e paartii 2 yookaan 3 qaba. Paartiin inni qabu kanumadha.
garuu sabni kuma meeqatti lakkaa'amu paartii 4-5 kan qabu jira. Sabooti tokko tokko immoo paartii 20-30 qabu. Oromoon 2 duukaan 3 qofa qaba. Kun tokkummaa Oromoo kana caalaa wanta agarsiisu hin jiru. Yeroo tokko tokko ufuma lafaa kaanee har'uma ka'ee maaliif wanti kun har'a maaliif kana ta'uu dide har'uma maaliif bilisummaa keenya guutummaatti argachuu dadhabne jenneetu fedha qabnurraa kaaneetu of tuffanna. Garuu karaa nuyi deemnee dhufnu guddaadha. Karaa guddaa keessa dabarree dhufne har'a sababni nama Oromummaa namni isin barsiisu hin jiru. Ijoollee keessan namni Oromummaa barsiisu hin jiru. Isaaniyyuu ofuma isaaniitiin baratu. Oromummaan hamma kana hundee godhateera nu keessatti. Hamma kanatti jabaateera nu keessatti. Kun hojii salphaa miti. Kun guddina salphaa miti. Eenyullee kana booddeetti nu deebisuu hin danda'u. Sadarkaa har'a jirurraati yoo jaallates yoo nu jibbees yoo dadhabnes yoo laafnes kana caalaa namni booddeetti nu deebisuu danda'u hin jiru. Tarkaanfii guddaa geerre. Kanaaf isa har'a irra jiru akka kanatti qabannee deemuun barbaachisaadha. Haga deemuun nurra ture deemnee jirra yoo jenne garuu hin deemne dhuguma. Waggaa arfannaa irraa wanta guddaa abdannee turre wanti guddaa abdanne sun garuu fashalee nu argatti. Silaatii gara guddaatti deemuutuu dandeenyu. Kana caalaatu abbaa biyya keenya abbaa injifannootu ta'uu dandeenyu gara booddeetti nu duraa mucucaachuun isaa beekamaadha. Kana immoo dhoksuu hin dandeenyu. Garuu haala abdii nama kutachiisu keessa hin jiru. Har'as nama qabna, har'as beekaa qabna, har'as namoota hooggantoota nu dura bu'anii nu hoogganuu danda'an qabna. Muuxannoon kaleessa ture sun har'as jira. Muuxannoo sanarraati namoonni baratanii barnoota irraa argatanii gara fuulduraatti saba kana tarkaanfachiisuu danda'anis immoo ni jiru. Keessuma jirra jechuudha. Kanaaf carraalee armaan dura dhabnee kana booda dhabuu hin dandeenyu. Kana dabarsee namni namaa kennuus hin jiru. Tooftaansaa adda addaa haa ta'u malee qabsaa'onni Oromoo karaa kamiiniyyuu bifa kamiiniyyuu qabsaa'anii jiran mirga saba isaanii dabarsanii kan hin kennuu kan jedhu sodaa hin qabu. Sodaan akkasii hin jiru. Kanaaf isa kan akkasiin nu hubattan barbaanna. Dhuguma biyya keessa yeroo laallu har'a lola baay'eetu jira. Nagaa dhabuu baay'eetu jira. Nama baay'ee nu duraa hidhamee jira. Nama baay'ee du'aa jira. Beelli jira. Qaala'insi jireenyaa jira. Jiraachuu dadhabuun jira. Isaan kana fuula dura baafnee dubbachuun barbaachisaadha. Rakkoo har'a keessa jirru jechuudha. Kana irratti immoo dabalatee wanta tokkotu jira. Torban lamaan darbe keessa dhageessaniitu miidiyaa irraatii rakkoo Itoophiyaa keessa jiru wal waraansa Itoophiyaa keessa jiru hiikatti kennuudhaaf dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjiniin nanaasaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu naasaa weedheera mootummaan. Kuni waan salphaatti ilaalamu miti. Waan salphaatti ilaallee bira darbuu dandeenyu miti kun. Tokkoffaa akkuma heera biyya sanaatti akkuma seera biyya sanaatti paarlaamaan biyya sanaa taa'ee dhaabbileen kun lamaan shororkeessitoota jedhee ramadeera. Dhaaba lama ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba of danda'an ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba garaagaraa dhimma adda addaatiif qabsaa'an ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba shororkeessitootaatti seeraan ala socho'aa jiru jedhee immoo moggaaseera. Har'a garuu isa tokko wajjin naasaa isa biraa wajjin naasaa wajjin sirrii miti. Kun fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu. Eega haasa'e adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin eega haasa'e waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uun taa'ee wajjin mari'achuun dirqama mootummaa kanaati. Kan akka inni godhuuf dhiibbaa irratti gochuun hojii keenyadha. Dhiibbaa irratti gochuun akkuma kanaan dura dhiibbaa gochaa turre dhiibbaa irratti gochuun hojii keenyadha jechuudha. Karaa gara biraa yoo ilaalle waraanni bilisummaa Oromoo namoota amma aangoorra jiran namoota afaan Oromoo dubbatan ta'anii yeroo isaan deebisanii waraanni yookaan dhaabbileen amma ani waliin naasa'u jedhu kuni kittillayyuu yookaan ergamtoota dhaaba biraati jedhee haga moggaasuu haga dubbatu irra ga'eera.
kun baay'ee tuffiidha beektu uummata kanallee tuffachuudha uummata kanallee xiiqii keessa seensisuudha uummata kanaaf ilaalcha inni qabullee maal akka inni ta'e kan nutti agarsiisudha kanaatiif kun waan balaaleffatamudha kanarra darbee waan hamaan deemaa jiru tokko immoo jira waraanni naannolee biraa naannoo biraa akka inni Oromiyaa keessa galee nagaa buusuudhaaf waliigaltee naannoon mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa walii ta'anidha. Waliigaltee isaanii kana miidiyaa irratti ba'anii ibsa godhataniiru. Hidhattoonni naannoo Amaaraa nageenya Oromiyaa dhufanii kabachiisuuf jechuudha. Kunis heera mootummaatiin ala. Heeraa ala kun seeraa ala heeraa ala. Waraanni mootummaa tokko yookaan naannoo tokko nageenya naannoo biraa keessa seenuu tasumaan heeraan hin ayyamamuuf. Heeraan hin ayyamamuuf kun kan inni nageenya inni kabachiisuu danda'u kan naannoo itti leenji'ee keessaa bahee keessatti hojjetu sana duwwaadha jechuudha. Hidhataan naannoo Amaaraa tokko namni tokko Oromiyaa keessatti seenee argamu jechuun tuffii guddaadha nuuf. Tuffii guddaadha kana namni tokko namni baachuu danda'u hin jiru. Namni fudhachuu danda'u hin jiru. Kan gochuun irra jiru mootummaan federaal mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya naannoo isaatti kabachiifachuu hin danda'u yoo ta'e mootummaa federaalaa afeeruun heerri mootummaan ayyamaa fi kanaan ala darbee garuu hidhattoota mootummaa biraa itti afeeruu jechuun lola waliinii banuu karaa saaquu fi jibba guddisuu biyyatti gara rakkoo cimaatti geessu ta'a jechuudha. Kanaaf namni kana tole jedhee fudhatu hin jiru. Kun hin taataanaan Oromoon kanarratti akka nama tokkotti ka'ee dhaabbachuun dirqama isaati. Weerara jedhama kun tasumaa kun fudhatama hin qabu. Weerara kun tuffiidha kun isa abbootiin isaanii galmeessan weeraran har'ammoo bifa biraatiin weeraramuu hin dandeenyu kana fudhachuu hin dandeenyu. Kanarratti sirriitti jala muranii walitti himuun barbaachisaadha jennee amanna. Karaa biraa egaa waa'ee haalli naannoo keenya keessa jiru biyyattii keessa jiru kanumaan yoo bira dabarree isin irraati dhumarratti yaada fudhachuu dandeenya. Ergami keenya inni sadaffaan inni jalqabaa galatoomaadha. Inni lammaffaan haala yeroo maal akka inni ta'e xiqqoo isin quba qabaachisuudha. Inni sadaffaan immoo yaadi yoo jiraate isin irraa fudhachuudha. Isa biyya keessa jiru yaaduma yoo irraa fudhachuu hin dandeenyu. Uummata keenya biyya keessa jiru irraa yaada fudhachuu iyyuu hin dandeenyu. Yaada isaas bilisaan ibsachuu hin danda'u. Yaada isaa bilisummaadhaan yoo ibsate mana hidhaa dhaqaa inni hidhamaa yookaan hin ajjeefama. Sababii kanaatiif waan yaadu iyyuu hin dubbachuu iyyuu hin danda'u. Gaaffii qabu iyyuu gaafachuu hin danda'u. Komee qabus kaasuu hin danda'u. Isin garuu bilisummaa keessa jirtu waan ta'eef qaami keessan immoo walakkaansaa biyya keessa waan jiruuf rakkoon achi keessa ta'u isiniinis waan isin ilaallatuuf isiniinis waan tuquuf akka uummata sanaatti waan isin yaaddeessu yaaddoo keessan kaasuu komii keessan kaasuu gaaffii qabdan immoo gaafachuu maal akkasii yaaddanii isin irraati immoo yaada keessan fudhachuudha jechuudha inni sadaffaani. Kanaaf waan baay'ee waan dubbannu hin qabnu galatoomaa isiniin jechuudhumaaf dhufnee ijumaa wal agarree akka gaafa beelaa sana hin jirru kunoo bifti keenyas gaarii jirra kanuma akka isin argitanii akkuma isin gammadanii fi waaqa nuu kadhachaa turtan waaqi keessan nu gargaareera du'aa nuu gochaa turtanii du'aayin keessanis qeebalameera kunoo yoo nageenyerra waaqa yoo nu gargaareera ammas rabbiin nu gargaara du'aayii keessanii fi kadhannaa keessaniitiin nu biraa hin hafina gaaffii qabdan immoo nu gaafadhaa fayyaataa galatoomaa isin jechuu barbaada. Yeroo tokko hamilee nu kennaafi maaliifi namoonni kunniin waa baay'ee qabatanii deemaa jiru. Kanaaf yeroo tokko irra deebi'aati hamilee kennaafi hamileen gahaa miti.
obbo Baqqalaa maal jedhanii yaada tokko kaasanii kana booda dhaloonni dhufu duubatti hin deebi'u inni dhugaa lafa jirudha. Kana gochuuf immoo galma san ga'uuf immoo maaltu murteessaadha? Tokkummaadha. Yaada garaagaraa qabaachuu dandeenya garuu tokkummaan kenna jaalalli kenna ga'ee guddaa taphata tokkummaa kenna keessatti. Akka nama biyya turee dhufe tokkootitti mootummaan biyya san keessa hin jiru jechuu dandeenya. Namoonni kunniin meeshaa waraanaa qabatanii hin deeman malee nama ibidda keessa dhaabbatee jirudha. Yeroo hundumaayyuu akka siiriyeesii taaneeti. Yeroo hundumaayyuu namoonni kun fuuldura keenya jiru. Kanaaf yeroo hundumaayyuu abdii irraa qabna. Biyya kana keessatti biyya osoo keessatti hin dhalanne akka nama dhalate tokkootitti sammuu keenya ol qabnee sagalee keenya akka barbaannetti haasofnu keessa jirra. Isa kana immoo eenyu hawwina hawaasa keenya biyya itti dhalannee keessaa dhufne san keessaa osoo agarree jennee hawwina. Hawwii keenya san galmaan nu ga'uuf deemaa jiran waan ta'eef yeroo baay'ee waan harkaa qaban hin tuffatani. Kanaaf yeroo baay'ee isaan vaaliyuu kennineefi yeroo baay'ee isaaniif cinaa dhaabbachuu nurra jira. Kanaaf irra deebi'aa galatoomaa jennaan gidduu keenyatti argamu keessaniif obbo Jawaar waan tokko kaase waa tokkoon beekamnaa jedhe is a hard worker. Salphaa miti. Asitti uf jiraachisaa maatii biyyaa gargaaraa. Hawaasa siyaasa keessa jiru wajjin yeroo kamiyyuu dhaabbataa kan jiru hawaasa kanaadha. Abdii baay'ee nurraa qabu. Abdii isaan nurraa qaban maalidha? Gaafa nu dadhabne, gaafa nu rakkanne sagalee nuuf taane. Gaafa immoo harki keenya gabaabbate harka nuuf taanii jechuudha. Karaa biraatiin karaa horiitiin haa ta'u jechuudha. Sagantaan akka hin dheerannee fi kana booda sagantaa kennaatu jira. Kennaa fi sin qophaa'u warri kennitoota kennuu barbaaddanii jirtanii maalii fi daa'imman wayitu jira. Daa'imman sunniin immoo kennaa qaamna jedhu. Kennaa kana immoo isaantu dursa maqaa isaanii yoo fedhate asirraa dubbisa. Diin Rooba, Mohammed and Yanan. Ijoollee pirezidaantii kennaati akkuma jenni. Pirezidaantiin kennaa qofaan isa qofa osoo hin taane daa'imman isas qabatee mana isaa guutuu qabatee koomunitii kana wajjin nama deemaa jirudha. Kanaaf ijoolleen kun gara fuulduratti dhiyaatanii kennaa qaban nuuf kennu. Tokko haamilee kennaa fi gara sirraan dhaabbatanii Yaanan Rooba yeroo jalqaba Yaanan as bahe Yaanan yoo isin bira jiraate daa'imni kun as nu fiddanii. Yaanan yoo isin bira jiraate daa'ima kana qabdanii as nu fidduu. Yoo haga inni dhufutti Diin Rooba kennaa qaba jedha. Galtaa jalaa wal fagaatee jira. Say something. Whatever you have. Mr. Jawar Mohammed and Mr. Bakar Garba, I respect you and I love you. You guys are our hero. Even we're born here, we follow you. Free Oromia. Hamele kennafi. Anytime? What's your gift? Go gift. Go ahead. It's okay. Kanaafi daa'ima kunniin kennaa kana nu hiixatu yeroo tokko kabajaan nu eeggadha.
hamilee kennaafi hamilee. Daa'immanii akkanatti yeroo ol kaanii kennanii jireenya isaanii keessatti seenaadha. Gaaf guddatanii kana yaaddatu. Eessaa akka dhufani hundee isaanii barbaadu jechuudha. Kanaaf irra deebi'aatii hamilee kennaafi daa'imman kana. Irra deebi'aatii hamilee kennaafi. hamilee kennaafi. Galatoomaa iddoo nuu qabattu ijoolleeni. Galatoomaa iddoo nuu qabatti ijoolleeni. Kanaafi kennaan kun hin irraanfatamu. Kennaa kana qabataniiti ijoollee kana laalaati isaan kan biyya saniif falmaa jiran. Dhaloota kana itti guddisaa jiran waan ta'eef ijoolleen kun hamilee nurraas qabu isaanirraas kabajaa guddaa qabu. Kanatti aansuudhaan dubartoonni kennaa qabanii yoo as baanis wanti jedhan jiraate addee Shamsiyaa Busee fi addee Faaxumaa Bultum gara isteejitti as nu dhufu. Hamileedhaan nu simadhaa. Jirtu jenna. Ana jiraatu Las Vegas. Baganaaf jiraattanii dubartoota kiyya ka Las Vegas dhugaa rabbii akka itti isin galateeffadhu hin qabu. Waan jedhu hin qabu. Warra gootota kennaa du'arraa nu hafanii nu dhufan kanaaf gaafa awwaamicha isiniif godhu na duraan dhaabanne ulfaadhaa galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Itti dabaluudhaanis duraan dursee obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Johaar Muhammad guyyaa irraa nagaan fayyaan fuula keenya dura dhaabbachuu keessaniif rabbii isa guddaa fayyaa uumee du'aa fayya kaasee fayyaa ajjeesuuf galata guddaa gashanna. Itti aansuun immoo uummanni Las Vegas yeroo hundumaa maallaqa isaatu hin jedhin humna isaatu hin jedhin yeroo isaatu hin jedhin sa'aatii uummanni koominitiin kun waamu irratti yeroo hundumaa nu boonsuu isaaniidhaan kabaja guddaa galaa fi hundi keessan uummata Las Vegas otoo dhiira jedhin dubaratu jedhin harka dhaamuuf. Kanatti aansuun immoo nuti akka dubartii musliimaatti afooshaa qabna. Afooshaan dubartii kun yeroo hundumaa adaraa keessan gadi ba'aa hojii hojjedhaa yoo jenne nyaata qopheessuudhaan yeroo isaanii fudhatanii isaan maallaqa walitti buusuudhaan fuula isaanii dhufanii hojii isaanii afanii dhufanii fuuldura dhaabbatanii nu gammachiisuudhaan waan beekamaniif afooshaa dubartii Oromoo Las Vegas tokkoon keessan hundi keessanuu kabaja guddaa qabdu. Kabajni keessan immoo kabaja guddaa otoo hin taane bilisummaadha. Gaaf tokko obbo Baqqalee Garbaan yookaan Johaar Muhammad ofii koosa ta'u abbaa ta'u uummanni Oromoodhaan kan jedhu gaafa Oromoo dhuunfatee kan kooti jedhee pirezidentummaa fudhatee mootummaa fudhatee nu bulchatu gaafa sana immoo irra caalaatti galateeffannee gammanna. Guyyaa har'aa kan arguudhaaf baay'een gammade hundi keessan baga gammaddanii jedha. Kanaafiyyuu kennaa kana har'a teenyee maasofne waan xiqqoodha waan guddaa miti garuu yaadannoo taati jennee isaanitti xiqqaata baay'ee xiqqaata. Waan qaban irraati dubartoonni afooshaa obbo Jawaariif Baqqalaaf kennaa kennuu qabna jechuudhaan waan isaan bitan kana nuti immoo bakka buufatanii kennaa kana kan nu filatan waan ta'eef kabajatu ni ta'a jenna. Kabajamaa kennaa kana Apple maakiidha tokko fi maallaqas immoo xiqqoon ishee waan diraafte immoo maallaqatti goonii kennaa fi jirra.
yoo barbaadan darsanyiin keessa resiidiin keessa jira yoo barbaadan deeffachuu danda'u yoo barbaadan fudhatanii galanii kennuu danda'u kanaaf bakka waan isaanii fuudhan akka duraa fudhatanii kabajaan si gaafanna. hamilee kennaa malee. Hamilee kennaa hin dhaabina harki keessan atilees walumatti dhaa. Hamilee kennaa fi akka isaan bu'anis maaliifi dubartoonni kunniin dubartoota dhiira caalanidha. Dubartoota yeroo kamiinuu gahee guddaa hawaasa keenya keessatti taphatanidha. Dubartiin Las Vegas qixa dhiiraati. Waan kamiyyuu hojjechuu danda'u. Iddoo kamiyyuu dhaabbatanii saba isaanii warra falmuu danda'anidha. Yeroo tokko hamilee kennaa fi hamileen isinitti hir'ataani. Yeroo hundumaa warra kanatti baay'ee gammanna. Kanaafi sagantaan kennaa as dhiyaadhu. Sagantaa itti aanutti darbuuf deemaa jirra. Sagantaa itti aanu immoo waan kana sifirraa cufna ta'a. Kanaaf maayikii malee haasa'u, kameraa malee haasa'u jechuudha. Sagantaa kennaa deemna waan ta'eef sagantaan gaafiif deebis jira. Taayimdi ta'ee jira waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gaafiif deebis keessaa qabna waan ta'eef jechuudha. Garuu kaameraa kana nuu deebiftaa garuu ammaaf nuu cufta. Galatoomi.